tuffatanii fi bifaan they took Oromo for granted. They took Oromo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaan haquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftii isaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa nu godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee Lixaa Gammolaan, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gahan nama mana teessu caqaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'arra hafte inni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dheeyte. Taanoo maal godhan beeyta? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhu qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arge waliin calli waa'ee nagaa dubbachaa ture balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen tuni ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaara ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii maali boqon. Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraan isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruuf aanaa isa kootiin kotorbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan isa koodha keessattuu lafti caffaa jiran sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf. Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf. Asiin Shawaa baha gabbuudhaaf. Arsii baddaa Cilaaluutti ba'uudhaaf lafa teessumaa hedduu murteessaadha. Uummata naannoo zanjiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elemoo Faayisar qabeeru kaasan irroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta. Bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'uun hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen faajjii eegalan darbuun itti fufe. Warri Ihaadeegis kanuma godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraati miti. Waan haaraa miti. Asa kun akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaleetti. Gara tokkoon Cilaaluutti ol baata. Gara kaan Arsiitti gara Gadabitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irratti dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliif riphee lolaan bakka sanii akkan barreef ka jedhuudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kana rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Riphee lolaan uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne hin guddatu. Shiftuma ta'ee hafa.
mootummaanis hoggaari beelolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka qabxuu weefaa jedhanitti galaana goiseetiin qurxummii qabadde jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka doktor Ammatteeti. Galata ulfaadhu tiyyatti de bakka ummata arsii kana karargee kana waan murti guutuu irraa hafte si yaadachiise tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara tiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhageeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka arsii ka seeruu abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000tu hubatee jira. Asirratti namuu quuqama dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa kun qamadii dheedhii bitaa kun zayitii bitaa kun firaashii bitaa homa garaa godha. Waan gariin immootu ummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Ummanni kun kadhataa miti kadhallee hin barsiifnu deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yeroo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana ummata kana deebisanii yaada ijaaruu mana kana guban kana ijaaruu moo karaan ittiin ijaarulee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa uummanni keenya kan argee buqqa'ee lootorii ummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi ummata buqqa'u kana. Sila bakka inni buqqa'etti nama waguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een ummata kana achiin deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatiif furmaata walumaa wal qabataa dhiifama yoo irraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaatti nana jamaa. Sagaleen kee dhagamu. Sagaleen hin jiru. Tisik erfan sarefan. Ayyee galatooma uffaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatti wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma seeruu abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina baale aanaa gobbaa ganda qonnaan bulaan riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoilee jira. Uummata kana ji'a sadii dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisanii hadha gongomaa lafatti badheetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'imanii haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroo fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaan kee uummanni sana dabaletti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan riratti hafan horiidhaan achitti hafan daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoman kan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jummaa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa gobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirtu qophaarratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara buchaaraa yaa weegee harannaa harichuu soondiqara caffaa dheeraa naannoonni kun warra warniin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru. Warra dhumate keessattuu warra weegee harannaa gara naannoo Adaaffaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa